السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني فيا كسني نجا كسني جرتو فني الرأس جولي كان جولي جالا في دني وفني الرأس الحمد لله جرتني أكمي وجي مع الفكات سنبراتي الحمد لله نقرأ بريدة جولي كان جولي جالا تيجا كان في يروه دا فدا يروه دا ما فدني لينا نجرينا إن قد برانكي رتوجتي جتودا mana hotel jechi algaa qobaatti qabee fi jira isheef jechuudha. Gizee dhufman Itoophiyaa marraa jechuudha. Hin beela'ee jettee mizeejii ergitee fi jennaan dhaqee nyaata fidee kottu fudhadhu jedhe gara iddoo algaa isaatti. Axxee fudhachuu dhattee hoo isheen fudhattu kaameraa oskee jira. Ani asuma bulii natti qorree jedheeni erga yoomiitiin si bira bulaa jetteeni. Erga yoomiitii jetteeni har'umaa jedheeni. Innaan amala dura sirratti argeen beenni sirratti argee jette. Maal rakkee mana qabaa anuu wacii baay'ee baasee si fidee si daawwachiisaa jira as keessa Dubaayii keessa yoo na bira bultee jenna birriitti na qayyartaa jette. Birriitti na qayyartaasa jette. Yennaan birriitti si qayyaraan jiru kootu na bira bulii natti qorree jedhee achi kaatee hin qabee. Inni barankii irratti hojjetaa jira wanni harka ishee qabu dhoote harka ishee birritti ishee harka jirtu kana hoo birrii jedhee birritti naqa yartaati birritti kana ciree lafa naqaa jette. Kanaafuu maal jechuu barbaade ijoollee kana ijoollee jaalalaa kana yeroo hunda waan isaan hojjetan natti tolaa hin fidaa. Kanaaf immoo maaliif kabaja abboomaatu ofitti dhuma. Ijoolleen keenya bakka argatanitti sin kufiina akka dhugaa rabbii sanitti miti of kabajaa jiraadha. Yoo abbaan of kabaja namnillee nama kabaja bakka taanitti argamtanii maqaallee ofiin oosisiina bakka siniin mallillee hin dhaabatiina dhugaa sinitti miti wallaahi. Maaliif maal ishee fatanuufi garuu jaalallee jechuun beektu miti jaalallee jedhanii waliin turu fayyuma kana akkasumatti jarri kun immoo akkasumatti baay'ee tokko dhugaa rabbii na ajabsiisa saayitii kana keessatti dhiira jechuun. Eddee fireendii walii ta'anii argitu sinuun beektu mitiire. Ammallee jarri kun fireendii maqarmatti wanti malee innillee akka viidiyoo irratti dubbatee an takka waan akkasiillee ishee gaafadheen beeku qo'ee har'a kootu wajjiniin bulla jedhaa jedhe. Irratti barankii kana hojjedhaa jedhee irratti hojjetee namnillee ijoollee baay'een illee dinqisiisatanii dhugaa rabbii saayitii kanatti namni har'uma argee har'umaan akka beektu sinuu amala har'uma argee har'uma kana namni waan tokko duraan illee hin beekne an tasaassatutu jira. Kanaaf ijoolleen keenya hin tasaassatiina of kabajaa bakka deemtanitti yoo of kabajaan ulfina malee salphina miti. Kanaafuu of kabajaa siniin jedha ijoollee jaalalaa maashaa Allah sinirraa toleeraa jajjabaadha babbareedduu ko.